baasi gadi. Gadhiisi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirtu isin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashamaa harka fuunee isin jecha baay'ee takkan isin jaalladha baay'ee takkan isin kabaja martuma keessan jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaan kee qilleensarraan balali'ee isin galchu isin haa ga'u isin jecha. Hadda Roozaan maal qabattee dhuftee jechuun keessan nama agartanii? Saidoo Habibi, way. Waan isaa warra Saidoo jira. Dhugaa Rabbii warra Saidoo jira. Warra Saidoo dhufeetanii jira. Numa dhufanii beektanii. Numa dhufaa galgalaa ganama yoo Saidoo ijaan hin dhooyne ijaan xiqqishuma si hin laalle fayyaan harka dhuu hirrimina qabu yaadaa oolaa guyyaa sanii gurraacha. Gaafa Saidoo ijaan argamu diimadhee babbareedee jaartimaa. Akkasii jechuudha. Kanaaf hordofaa fi kabajamtoota keenya hadha Roozaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Akkuma argitanii warra Saidoo jira. Hawwiin mana jirti. Mana keessuma jirti bakka inni jira mire manuma keessa jirti. Uffataan dachaasu jirti mana keessa uffataan sisirreessu jirti daddachaafachuu jirti haxxaafachuu ni beektanii akkasii haxxaafuu jirti. Kaza nan argitullee gibbii guddaadha manni keessi guddaadha waan ta'eef nan niyyattu. Kanaafuu kaameraa yeroo hunda waan as dhaabbatuuf hin niyyatamu jechuudha. Hordofaa kabajamtoota kiyya. Kanaaf hadha shurraabii tana keessa adurreen bineensaa jettee Oromoon. Keessa dammoo an jaalalumaaf hin tolchee shurraabii tana jechuudha. Jaalalumaaf hin tolchee hordofaa fi kabajamtoota keenya. Kanaaf yeroo takka akkamatti illee godhadheetiin hin deddeemuu jedheen tolchadhe. Shurraabii Saidoo jechuun hordofaa kabajamtoota keenyaa baay'ee takkaan maal dalaguu deemti Roozaan jechuun keessaniin oolamuu hawwiirraa piraankii dalaguuf hin deema. Piraankii hawwiin hadha yoo nan caccabsine yoo nan faladhee dhuguma isiin namaayyuu miti. Dhugaa Rabbiyaan jaarsa kiyyaa miti jaalallee kiyya namni akkanatti godhatee deemnamu wallaahi hin dhiisu ni ajjeesa malee. Ni ajjeesa an aslan nama jaarsa kiyyaa waa jedhullee hin barbaadu jechuun kanallee jaarsa kiyyaa akkana jedhanii inshaallah jechuun ni jira miti hordofaa kabajamtoota keenya jechuun rabbii waan ofii irraa magaafata diddi tokko rabbiin nama harkisuu danda'a. Kanaaf waan rabbiin na godhu hin beeku inshaallah ta'ee rabbiitiin rabbiin ni danda'a nama ofii jaallatu. Akka kiyya ilaalini aniin tuni jechuun ilma namaati badii hedduun balleessaa waa hedduun godha. Akka kiyya ilaalini rabbiin nama ofii jaallatee nama ofii jaallatu rabbiin na haa hannu nama na jaallatu nama na kabaju nama ahlii kiyya abbaa fi maatii kiyya hunda kabaju rabbiin na haa hannu. Waa hundarra jechuudha jaalala murteessaa jechuudha isin galee hordofaa kabajamtoota kiyya jaalala irratti yoo kabajaan hin jiraanne jaalalti hin jirtu yoo hundumaaruu ka dursu kabaja yoo jiraatte jaalalti illee hin jirti wanni hundinuu ni jirti jechuudha. Tokkoffaa irratti rabbiin nama akkana yaadu nama kana ta'u rabbiin nuuf haa kennu. Roozaa namarraa fagaadhu bultii tante diidee bultii namaa keessa hin bu'e warri naan jettanii dhiisaa isinii waan hunda nuti amma akka mataa hiyyaatti anillee kanuma dalaine jiraannaa yuutuubii kanaanii jechuudha. Kanaaf hordofaa kabajamtoota keenya kuni biddeena keenya isin aartaniillee aaruu dandeettanillee hedduutu kanatti mufachuu dandeettanillee dhiifama guddaa nurraa ta'a isiniin jecha. Inshaallah silaa Ramadaan deemee gaafa Ramadaan dhufeetiin jira guyyaa Ramadaana kana waan babbareedu waan adda addaa argitan jedhee yaada. Kanaaf hordofaa kabajamtoota keenyaa baay'ee takkan isin jaalladha isin kabajnaa waan balleessin irratti illee nu gorsaa. Kana dhiisaa kan akkas jedhaanuun jaa naman arrabsinaa waan namaan hin je'ina jecha hadha isin namaan jettan boruu isin hin deebi'uu dandeetti. Waan rabbii kana hin beekanii zaja nama olii hin buluu. Isiniin jedha hordofaa kabajamtoota keenya kana shurraabii tana an ofuma kiyyaa dalasiisee jechuudha. Ana hawwiidhaan maal jechuuf hin deema hawwii shurraabii kana Saidoon kennaanaaf kennaan Saidoon na kennee ani onni tante keessa seenuu hin dandeenye dubartiin na dhorkite jirti hawwiin faati na dhorkite jirti. Kanaaf ammootu ani onni tante kana keessa seenuu qaba ansi wajjin jiraachuu qaba naan jedhee ati yeroo hundaa ija kee duratti akka of laaltu. Naanjee shurraabii tana kenne anillee ammootu suuraa kiyyaan Saidoo kanniif hin ture hin jedhan.
Kana hawwii waan jettu walumaan laalla hawwii ni waama jechuudha waan hunda kan biraa sirreessa inshaallah maaliif isin jaa mana keessa waa dalagu jirti hojjamtoota kenna hawwii ni waama hawwii ni dhufti hawwii maal akka jettu ammoo walumaan laalla andammoo hawwiin hadha aantumaa keessaayyuu na ajjeesti jedhe yaada maaliif yaada beektan bakka hawwiin hadhimmaa jechuun ni jiraami akkanatti shurraabii garuu awwalatti mul'isu ammarraa eegalee shurraabii jechuun akkasiin garqaraa feestaala keessa kaaywanni godheetu ni ture akkanattiin dhohisaa jechuudha. Yoo hin dhoysine hin arkiti jechuun arkuu dandeetti kanaafuu akkatti hin beeksisu waan ta'eef kanaaf hordaa akka hojjamtoota kennaa rabbiin na haa baasu hanga xumuraan waan turaa baay'ee takkan isin jaaladha baay'ee takkan isin kabaja walumaan karaa hawwii waameetiin hin deebi'a na faana tura jechuun hawwii waamu malee hin dhuftu amma waa dalagu jirti akkasii hawwii waan wanni si waamee bar haadha sitti hajamee jechuun waan ajaa'iba takka sitti hajame jechuudha. Mana gamaan na himte? Nagamaan si yaamee habiibti tiyya jechuun waan biraatiif miti. Haadha gammachuu addaa takkaan qaba. Gammachuu kana hin jenne takka jiru addunyaan irratti akkanatti illee gammadee jedhee natti fakkaatu garuu gammadee jira. Gammadee tashi. Wanta mul'isa gammachiisa bareedu jechuun akkanumaan baqaa keessa kiyya kun jechuudha. Sapiraayizii addaa takkaan qabaallee jedhi ka'a. Eenyuudhaaf sapiraayizii? Sapiraayiziin anaaf immoo sayidoodhaaf. Jechuun sapiraayizii addaa takka bakka waan kana yoo yaadadhu baqa keessa kiyya hedduu takka gammachuu qaba. Bakka natti oowwaas hin jira hawwitiyya. Sanii miti ka haadha jechuudha. Yaa Rabbii kiyya alhamdulillah yeroo takka onneen madooyte takka qabbanaa'uun isiin kun hin oolamtu. Onnee tiyya tana tamadooyte yaa Rabbi naa qabbaneessi yaa Rabbi bishaan itti naa naqi yaa Rabbi zanzama ati maaltu si aarsadee yoo subhanallah. Zanzama tani itti naa naqi siin jedhaanii ture yaa hawwiti hadda onneen tiyya qabbanooytu kanatti Rabbiin nama si qabbaneesse san jedhi du'aa yoo gooteef nama addaa wayitti onnee tiyya tana keessatti. Egaa yaa Rabbi yaa Allah egaa onnee nota qabbaneessite sitti qabbaneessi qabadhu adda siniin baasinii si qabbaneessu dabalee. Nama ati kanama kanaan jedhi kaatama nama kana Rabbiin nama onnee tante si qabbaneessi kana Rabbiin addaan sin baasin jedhi kaawwiyye. Rabbiin addaan sin baasin walitti si mi'eessu akka ilmaanii. Aamin. Ma yatta duwwaa deebitare. Waan biraa si keessa dhufe caqas gaadha. Hadha dhugaa Rabbii Sa'idoon sapiraayizii addaa. Sapiraayizii addaa Sa'idoon na godhe. Ma warqii si bitee? Sapiraayizii addaa na godhe hawwiyyee. Rifeensa si godhe artifishaalii? Hayyee. Warqii si bitee? Mana si bitee moo? Makiina si bitee Sa'idoon? Otoo wanta kanaaf hin godhin. Sapiraayiziin mana asitti siraati. Sapiraayizii ajaa'iba kana na godhe. Akkuma sapiraayiziin kee maal Sa'idoon akkana wanta kana godheen beeku bara. Warqii si bitee moo lakkinaan jette? La warqii lanaan binne. Konkolaataa moo lakkinaan jette? Inna. Maal ol tare sapiraayizii? Mataadha mataa si dheebsisee si dhaabee mataa. Mataa. Afshanii si dhaabsisee. Naan dhaabsisni yaa boleetiiti yaabte. Mee ilkaan kee mee kan jedhu warqii si gaa'e ilkaan kee. Ilkaan kee illee warqii naan kaa'amne. Quba kee mee akka? Homaa ofirraa hin qabu. Ishi maaltu ta'e malee. Hadda sapiraayizii addaa naa kan sapiraayizii kana beekadhu mee ima namaa yoo badhaasa qabdaa bakki sapiraayizii. Badayyeessa. Mee kan gaggaragali. Haay maal si godhee mee fuulli kee wanta kan jiru. Wanta biraa miti jette. Dabba sitti godhee moo artifishaala anchi? Dabbaallee artifishaala naan binne yaa boleetiiti. Eessa bitee mee bakka gaggaragali. Soonu sun akkuma jiru jira Ugaanda biyya addaa hoo deema malee kun sapiraayiziin inuu ka Sa'idoon haadha sapiraayiziin inni na godhe kennaa inni naa kenne. Ka addaati. Ka addaati. Akkoo natti mika nyaarti natti mika. Natti mika maal akkasii kenne natti mika. Inni naaftu? Natti mi. Inni naaftu? Inni naaffee natti mi. Kennaa inni naa kenne kanatti inni naaftu? Inni naaffee natti agarsiisee natti mi bakka. Anaaf Sa'idoon kiyya gara hundatti waan fan barbaade hundi anaaf godhame garuu ammarra maal siif godhee anaaf takka wanta karaa godhee hin beeku jechaadha malee. Maasiif hin goone hawwi an sapiraayizii addaa sapiraayizii kana namni tokko namaayyuu godhee hin beeku. Sa'idoon moo? Addunyaa irrattuu namni namaa godhee hin beeku. Sanis si godhee kana moo? Badayyeessa. Irratti mikaa shamman dafiti. Mee maaltu narraa mul'ata akkanatti narra laata? Harma kee sitti dhiyaata shanis sitti moo? Harmi qaraa guddaadha dhiisi ka harmaa miti. Mee akkanatti ona laaltu maaltu narraa mul'ata? Harma keetu mi'a jira wanti biraa jirudha. Duba harma wayii nabbiteere waan akkanatti ona laaltu. Egaa artifishinaalii harma yoo sitti dhiyaatan yaadi kaaree marreen. Hawwi nara laalimee waan Sa'idoon naa kan. Maal waan Sa'idoon si kennamtu jiru kun harmi keessa
Sisiyoon isaa arma sitti bitee isaa arma artifishaan. Harmi qaraa guddaadha bar. Hinna maal ta'e? Hawwiyee caqasigaa. Sittiin hima kaammoo miinarra barbaadde dhabdee miree habiibti Kan kiyya. jiru kan maal himatti jira sirra sirra. Waan irra jiranii mi? Masaanuu kanatti maalidhaa? Wayitii masaanuu kan koonaan jettu san garaan dasna jedhaa baran qara masaanuun jaaladhu amma hunduu jaaladhe. Sin jaaladha jettee. Akkuma sitti mukuma argite qaaqaa jirtaa miree hawwiyeem. Damma kanatti miirsiisin jaaladha. Ishi sapiraayisii godhaa duruufadhu. Ani sin jaaladha sin jedhu. Ishi kaayyee. Aslaali ka hawwiyyee anuma laalii waqa an duruuffatanii wayitii an waan kennaa kana banoo jechuudha. Ay nan fadha kun nan dun fadha kun qaba. Kenna. Gartee idoon kennaa inni naa kenna. Sayyidoo jaarsa keenya waancha. Koko hawwii akkas kaa. Maanna kana laali kaa. Jarqabu garaatti baadhaa jettee. Awwa sayyidoo sirra godhattee deemta anchi. Waan naan jedhe gartee idoon ani hedduu si jaaladha. Onnee tantee keessa seenuu danda'u. Soba. Caqaskaa. Sayyidoo kiyya akkasin godhu. Sayyidoo akkasin godhu. Caqaskaa. Sa'idoon onnee tantee keessa seenuu hin danda'u. Kanaafuyyuu onnee tantee keessa seenuuf hawwiif na dhoorka nam hunda na dhoorka. Sin dhoorka jedhee siis na fayyadamjis. Kanaafuu kennaa addaa kana naa bitee naa fide. Kennaa addaa naa bitee naa fide dhahiin kaa'isuma dhahattoo. Kennaa dhahee. Kenna sa'idoon naa bitee onnee tantee keessa taa'uu qabaa. Galgalallee godhadhu inni illee kiyya godhatee dhufaa jira. Kiyya dhugaa sa'idoon akkas godhee taanaan rooza. Har'uma kan marti nyaachisee siis isa ajjeesisa dhugaa rabbi. Lachuu keessanuu bakka lachuu keessanuu sin ajjeesa bakka aladam. Sin ajjeese bakka innoo waliin ciftu qabdee keessanumayyuu. Walitti sin awwaalarra. Onni asirra taa'inaan jee kunoo sa'idoon kiyya. Maati daa'ima isaa dhimbilchaatu yeroo daa'imni deemee taphataa wayi nama guddaa hin taatu. Duuba akkamii godhatu isa naa kenne kennaa inni naa kenne bara. Roosa ati nama guddaa dabar. Bakka ishee kam godhadhe jaalalli guddaaf xiqqaa qabdi. Jaalala abbaa kee dhabu jaalala jetti kun ganaaf hokkiftu wayi. Jaalala. Duuba maaliin godhadhe? Jaalala. Sayyidoo kiyya jaarsa namaa jaalala si qaba qoyisii qoyi. Jaarsa namarraa Ati baala dhugaa rabbi Baalagee miti baalagee lim jedhu. Roosa. Baalagee. Gartee. Baasi gadi. As qofa. Gadhiisi. Bagartee. Hawwi bira. Hawwi biraanki si godhu jiru. Biraanki si godhu jiru wallahi. Ati yeroo biraa kana goota qoyisii. Roosa. Bakka bira. Sodaadhee wallahi na dhukkubsitee wayitii na dhoyite. Wayini udi. Biraanki si godhu. Roosa ati maa yeroo hunda biraanki maana goota qoyisii si maroo xiqqooshe. Jechuun waan kanatti yaadde. Itti rigaa. Emilachi. Laa ilaaha illallah. Biraanki dhabar. Biraanki miti. Ati bar jaarsuma kan kee lafarra hidde anaa miti. Itti rigaa na rigaa mas na rigaa. Sayyidoo akkana gubetti nan boo sayyidoo gara. Anatti godhatee inni naan godhe kan dhugaa piraankiidha kan anatti tolchisiisee dhufe mana suuraa dhaqee sima aarsuus isirra piraankiidha laga jedhe dhugaa rabbi malee akka hagana lol ta'uun seene bismillah. Hee badeeyye isa akkana malee wayyoo nan badee nan badee. Kaameraalaan dhugaa rabbi piraankii si godhu jira. Ati maaliif yeroo mana kaameraa keessee piraankii na goota yeroo isaas jemmer. Bakka dhiifama. Dhiifama bakka piraankii namni mana godhaa miti dee baay'ee aarte. Imbe amala kiyyan beekta rooza. Nan inaafaan qabatin jedheen jira. Daddafeen immoo haara. Nimbe habarra ishii bakka piraankii si godhe malee waan maraas hin goone bara. Ata maslaasa idoo marti nyaachistee ajjeessa osoo dhugaa taate. Sirriitti malee. Summii nyaachisee ajjeesiisas. Kazaan booda boolla bal'aa qotee sillachi watti sin awwaala dhugaa rabbi. Ofii anaafis illee oduun eddan nun baastu kaa garuu. Achuutu watti sin awwaala. Addaan bahuu baannaa rakkoon qabu bakka takka yoo oduun. Akkasii. Hinduutu maal qabu walumaa sin ajjeesa. Bismillah miira keessa seente maana tumte hawwi rabbii jii maalabbo. Auzu billahi min shaytaani rajim. Kanaafuu piraanki si godhee miira keessaa bahi hawwiyyee hin aariin ishee habibati hin aariin. Kunuun jechuun kaameraa argitee jirta. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaallee kanatti hin aarri nagaa gaafattee dhiifama na godheefi jettaan. Hin jedhash. Kunuun jedhee kaa isaan si. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa godha akkuma argitan roozaan piraankiin irratti daldeetti jirti. Egaan abbaa mana kiyya baay'een jaalladha waan ta'eef anis miira keessa galee roozaa akkuma argitan akkatti dabaddabeetiin jira dhayeetiin jira. Garuu maa gochuu hin danda'u. Qaraatu misin jaanii bar roozaa ofirraatu ofirraa caccabsi. Isin siin taas ijoollee keessaa baasan isa jedhanii. Egaa ati na fayyaddas beektaa. Dhukkubsa dhusin yaaduu dandeessaa. Yeroo akkatti biyyaa baay'isaati illee nama bira fiddee sumayyaa galchuu yoo baattus dhuftee afaan ooltaa taphanna waliin shaayii bunnaa jenna. Namni qoricha bitiree qoricha dhugaadha. Kanaaf
ati hammeenya hin qabdas garuu immoo sawan kawaddadu kan niftu jedhama beektaa? Sawan kawaddadu kan niftu jedhama. Akkas jechuun maal jechuudha? Nama yoo jaallatti nama tokko bakka wanta ga'ee isaas wajjin jaallachuu qabda jechaadha. Ga'ee waan inni qabu isa wajjin nama san jaallachuu qabdu. Dirqama keenya bakka. Dirqamaa jechuudha. Dirqama jaallachuu qabda bakka. Maaliif ana ammaati wanta baay'ee wanta gaarii ni qabda. Garuu immoo bakka ati wanta gaarii ni qabda waan ta'eef sin jaalladha. Galatoomii habiibtii tiyya si mufachiisuu kiyyaaf si aarsuu kiyyaaf dhiifama guddaa siin jira baay'ee takkan si aarsi jira dhugaa baay'ee takkan aartee jirti himaa hiccuu narraa baastee fixxee akkuma argitanitti wanni hundi narraa buqqaatee jirti satiriin narraa buutee jirti. Adda hawwii yeroo takka takka miskiina fakkaatti malee aartee argitanii hagana guutuu waan aartanitti fakkaannee yeroon haalu baay'ee miira keessa gala beektaa. Miira addaa kana keessa galtee bara hawwii bismillaahi. والله بقرو ميركي ما شاء الله او سيدو تلي روني سي ارسك كان لول ده سيدو من ما بهايو بيران كاي اكا هندي مركز يعني قلبي بيكون هندي نكاسي በጣም ተከት አርቴ ሄዱ ተካሪ ፈደ ደደፈ ስላጀቹ ተካሲ አርቴ ሲቦችሲ አጋቲ መታ አዳነ ወሰቱ ዱበዶ ደቱሬ ገሩ አሞ አኒምቦ በሪም ቤተም ኒምቦታ አና ሞሶ አናታ ተቃታ ቦይ مسكينة كيتي مسكينة وانت تبوش جبار أتوي مسكينة مر أكناري والله مسكين مسكين ما كي يما التبتني كان مسكين ما كي يرالتني كان أقول إيهم أقول ناقوت يجور سيبا يدوك ربي أكسي أرزا كبدين تتكينا أكو أرجتني تي هاوين إيهم ناقوت تنجرتي بايتك حاجة تومتو أنا اللي إيهم أجراني هدو تقيسي أرسو كيافي إيهم أقول دا غافر تنجرا كنا فرضا كبدين تتكينا هنجا فيديو براتي أريد ديبنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاوي يا دبرا وقبته عدم بتوانكرو يا دكيف تدري أنا سي يا دبرا قبو يا دبرا قبو كجراسك قبل هجرات دب يا هجرات تودن داغرو مو أما وانت كدبوش مربادو وانت نور دفتني باي غيرتو باينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي